So here we are in the magnificent Santiago Bernabeu. Inni Real Madrid kilaba warra mootii daqiiqaa fi sekondii keessatti waan barbaade gochuu danda'a. Kanuma agarsiise leensaan Bayern Munich Thomas Tuchel Real Madrid daqiiqaawwan xumuraa irratti maal gochuu akka danda'u osoo beeku dogoggora hojjenne jedhan tapha booda. Tapha deebii walakkaa xumuraa Champions League Awurooppaatiin Santiago Bernabeu irratti taphatame durumaayyuu waan raajii akka mul'isu raagamaa ture isuma yaadametti ta'e. Maqaa masoo Los Blancos jedhamuun beekamu. Blancos jechuun afaan Spaanishiin adii jechuudha. Kun bifa hidhannoo isaan dirree fi deeggartoota isaan duratti kaawwatanidha. Warri adiin Los Blancos kaleessas istaadiyeemii Santiago Bernabeu gubbaa cufuun sagaleen deeggartoota isaaniin akka tuuta kanniisaa hursuun taphattoota Bayern Munich tasgabbii haa dhorguuf yaadan garee isaanii akka taphataa 12ffaatti humnaa fi hamilee tooruuf yaadan milkaa'ee jira. Faaruun haala Madrid yookiin kootu Madrid jedhu waggaa 72 dura kan barreeffame Madridiif anniisaa guddaa ta'uun gareen kamuu gara kana deemu yaaddoon isaanii sagalee kana ta'uu seenatu ragaa baha. Jude Bellingham tapha kaleessaa booda deeggartoonni Madrid ajaa'iba akka isaanitti ibsuun beeku jedhe. Hagayoonatti deeggartoota addunyaarra jiran keessaa isaan adda duubaa kaanii injifachuu kennaaf sababni isaanii jechuun dubbate. Tapha kaleessaa irratti carraa goolii uumuun Real Madrid caalmaa waliin yaaliiwwan hedduu taasisaa ture. Ta'us boqonnaa dura Serge Gnabry'n geeddarame kan seene Alphonso Davies daqiiqaa 68ffaa irratti gooliin hawwattuun inni galchee Bayern Munichitti abdii darboorte. Taphni geeddaramuu qaba ka jedhan leensaan Real Madrid Carlo Ancelottiin Toni Kroos baasuun Luka Modric bakka Valverde Joselu galchuun laantummaa taphaa fudhachuun daqiiqaa 88ffaa irratti kubbaa Vinicius Junior gara goolii rukute Manuel Neuer kaabuun Joseluun galchee gara taphaatti deebi'an. Irra deddeebiin Munich rakkisaa kan turan taphattoonni Real Madrid daqiiqaa 91ffaa irratti kubbaa Anthony Rudiger dabarseef Joseluun irra deebiin galchuun Madrid xumuraaf akka ga'u gargaare. Taphni garee lamaanii kanumaan goolabame. Qabxii tapha sanaa eegsisuuf jecha Thomas Tuchel jijjiirraa taphattootaa taasisan bakka Looreessaanii Kim Min-jae akkasuma Jamal Musiala baasuun Thomas Muller boodarras Harry Kane baasuun Eric Choupo-Moting galchan. Ta'us jijjiirraan isaanii waan milkaa'e miti. Carraan gaabbisiistuun Bayern Munich erga goolii galchan booda yaalii Kim Min-jae sibiilli goolii jalaa deebisee taasisuun ni danda'ama. Jarmanitti kadhalatee fi garee biyyaalessa Ispeenii katabatu Jose Luis Mato San Martin kaleessa goota Madrid ta'e. Gooliin jalqabaa qaroo ta'uu gaafata. Carraan deebuu waan jiruuf anis kanuma godhe. Yeroo hunda abjuun koo waan akkasii gochuun qaama garee kanaa ta'uuf ture. Abjuun koo akka kana naa milkaa'ee hin beeku jedhe. Tapha kaleessaa irratti dogoggora isaan gooliin jalqabaa akka itti gale gooleegaa Bayern Munich fi dursaa taphattoota Manuel Neuer tapha kaleessaan booda yaada kenneen. Taphataan kubbaa miilaa taphatu kamuu miiraan amma keessa jiru ni hubata. Miira hadhaawatu natti dhagahama. Carraa xumuraaf darbuuf qabnu dhabnee jirra jedhe. Thomas Tuchel waa'ee Manuel Neuer dubbatan kaleessa inni adda ture garuu dogoggora akkasii waggaa 100 keessatti waan hojjetamne hojjete jedhe. Leensaan Bayern Munich Thomas Tuchel dabaluun waa murtee sarar gidduu fi kan qarqara murtee isaanii dogoggora akka ta'e hubachuun xumurarra dhiifama nu gaafataniiru. Garuu dhiifamni isaanii qabxii taphichaa jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef akka waan ganamnettanii ilaalaa jedhaniin. Akka kanaan kufuun keenya baay'ee nama dhukkubsa kan jedhan Thomas Tuchel qabxiin nuti qabaachuun nurra ture dirree keenya irratti miira kanarraa bayyanachuuf yeroo nutti fudhata. Wanti hin haalle garuu kuni dhugaadha gaabbii humaatu hin qabnus jedhaniin. Leensaan Real Madrid Carlo Ancelottiin Carliton seenaa leensummaa isaanii keessatti yeroo 6ffaaf xumuraaf gahaniin. Kana keessaa yeroo 4 shaampiyoonii ta'anii jiru. Injifannoo kaleessaa booda akkas jedhaniin an baay'ee gammade. Waa'ee garee kana akkas jechuu hin danda'u. Gareen kun ajaa'iba. Injifannoowwan bara hojii leensummaa koo keessatti argadhe keessaa isa addaati jedhaniin. Real Madrid amma yeroo 18ffaaf xumuraaf gahee jira. Kan bara kanaa malee yeroo 14 waancaa kana kuusaa godaambaa isaatti tuullateera. Torbee sadiin booda tapha xumuraatiin istaadiyeemii Wembley irratti Borussia Dortmund waliin taphata. Taphattoonni 8 badhaasa taphataa dargaggeessa cimaa Premier League Englandiif kaadhimamanii jiru. Phil Foden fi Erling Braut Haaland Manchester City irraa taphattoota kaadhimaman keessaa. Taphataa cimaa Premier League England bara kanaa jedhamuun waldaa barreessitoota Englandiin kan filame lammiin England umrii 23 Phil Foden goolii 24 galchuun ga'umsa ol'aanaan bara kana imala jira. Goolii 25 galchuun baay'ina goolii hedduu galchuu ligichaa dursaa kan jiru Erling Haaland ammoo bara kana goolii 30 keessatti amma keessa qooda qaba. Taphattoonni Arsenal Bukayo Saka fi William Salaabanis kaadhimamtoota keessatti argamu. Premier League Englandiin goolii 20 kan galchan taphataan sarara fuuldura Newcastle United Alexander Isak fi kan Chelsea Cole Palmeris badhaasa kanaaf kaadhimanii jiru. Kobe Mayanu Manchester United irraa, Destiny Odogu Tottenham Hotspur irraa taphattoota biroo kaadhimanidha. Phil Foden bara
2021-22 yeroo lama walitti aansee yoo badhaafamu bara darbee Erling Braut Haaland ditu badhaasa kana fudhate.